Ready waammad waliini. Maa ready qofaaf hir'isi. Ammal beeku firan qabu natti fakkaate kinooti Dr. Asliin Azziraa reedi qofaa miti beer abbaa firaa ol Reediin bichaa yeroo miti. haati turoo hin jirre bar yoon asii hojii abbaa fedhe wajjin wanta bataadhaa dheni manaa kennee dabarfatanii. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Haadha firoo. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Akkamii jirtu haadha seenaa? Nagaadha akkamaati? Fayyaa wallaa alhamdulillah. Akkamiiti naguma seenan? Jirra kunoo galata rabbi. Baga jiraattan ammas jiraadhaa. Walumaan rabbi nu haa jiraachisu. Aamin aamin. Seenuun noo raftee? Raftee jirti. Oo hin dadhabdee? Bareeddudha. Har'a natumuu dhufte moo inshaallah? Adabbiin shaaworiidha. Adabbiin shaaworiidha jedha arti haati seenaa kina. Ela warri mana kan kooti haadha firoo fidii naan jettan kun haadha firoo fide garuu taap naa godha. Shaaworiidha adabbiin. Taaptaap jedha. Rakkoon qaba akka shaaworii ol baafna. Anallee ber seenee jennaan akkuma seeneen haadha seenaa fidi naan jechaa turan. Ani amma mucaa wayiitiinan ture. Haadha firoo fidi malee naan jedhan. Baqqamee warri fiddan malee jedhan kun shaaworii akka nu wal galchinu barbaadanii taaptaap godhaa. Haadha seenatu shaaworii na galchamoo anatu galchamoo bakka haadha seenaaf qopheessitee shaaworii galu. Barsi jalatti natumuudha kan karaa dhaban kana fidi naan jedhani beekaa. Jedhii kan keessan eeguun dirqamadhee siniti hordoftoota kan qopnoo daala. Naan gootanii maatii walitti fiddan inshaallah waan nu wal adabnu maan arguu barbaadanii. Shaaworiidha bakka hagammadanu. Misallattiin jaalladha. Wanni jedheeni akkuma isaan fidii naan jedhanii lakkii nu anaa fi haati seenaa na moosisu weddanii na tumsiisu fi miti jedhaani didallee ture. Nummoo waliin adabnu beekatumaaf jedhaa artanii miti jechaanii ture. Damma yoo barbaadde ajajatti bakkuma jirtutti si ergina yookaan mana kottu fudhadhu damma oomishaarra. Maal? Damma manaa qabnan gurguraarra kiiloodhaan. Bismillah. Jaatama nu gaafate nuu banaa bakka. Jaatama nu gaafate nama waan tapha geemii guddaa taphataa jirru se'anii jiru. Tapha beellamaati. Hundiira ta'e nan bareedaa meeti. Taap godhaa kaakkinoo haadha hin guuttanii. Dhibba inni qaba dhibba darbaa. Koofiyyaa siif haa kennan. Koofiyyaa? Koofiyyaa tokkoon sii guuta'ee. Kana nadhiisaa waliin fixinaa. Jaarsi kee achi jala taa'ee na tumuufi miti inshaallah. Abbaan seenaa haa? Ispiil chaalenjii dhaabanii barfiran qabu namni fidi jedhee. Wallaa ispiil chaalenjii sii bane ani immoo nama fidi jedhan uummata mana kiyyaa kana taaptaabii gootanii taaptaabii magaruu wanni amma giiftiin hin jiru. Bakka amma taap godhaa. Yuu haati firoon shaaworii galuudhaan maqaa. Beekati. Asi dhunganna kino dhungatu eegalee biraadha seenaa. Fagaanneerra jedhi kaa. Wallee asliin beekatiif na jalatti yaa doktor haadha firoo shaaworii galchuuf inshaallah.
warri fidi jettanii maal kan nuuf ifturtan dheengaddalle nama biraati wajjin hin taphataa ture. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ifta. Moosishaa kinoo jaarsi akkanatti jaartii jalatti natuma dhugaa. Wayi reedii aadameessa jirtu. Shaaritti godhu. Wallahi shaaritti godhu eenyu gadi. Reeditti shee gadi hin godhu reeditti du'ee sagal gubadha malee. Amma maal isinii wayyare warri haadha firoo fiddan malee jettan ani bar waan leenca wayii bakka horsiisanii hin dhaqqabne fagoon jirtu. Shaaritti Fagoon jirtu. Walla asli itti sheer godhu siin jedhaara sheeritti godhu homti dhufe haadhu koo. Eenyutti reeditti moo? Abbaa firootti godhadhee. Dhugaa moo taayimingi nu eega. Ati firaa dabamaarti maadha seenata dabamaarti ree. Beestoof sirii taphanna bakka. Sheeritti godhi bakka dhufu. Awuuzi billaanatti boontee shangulliitti bakka amma fixaatii kee maddaadha seena. Beestoof sirii taphanna. Fira kan keetti sheer godhadhu ammasitti. Haadha firoo haadha buufanii maa fidinaan jettan dura. Maalii fidinaan jettan kunoo. Maatiidhaaf maatii walitti buusuudhaaf fidi jettaniiti. Maaliti amma maalidha dabaan? Firoon na dhiisa moo? Akkuma ta'an. Mee akkamitti haa adabuudhaaf? Yaa uummata koomenti. Rakkoon qabaadha seenamaa hin adabamaa godh. Hin adabamta. Adabbii fudhadhu haadha firoo. Adabbii tokkoffaa yoo nuti amma hin beekun. Wallaahi doktora. Haati firoo bakka kuftee ol seenii. Ila haadha firoo dhaggeeffadha. Adabbii tokkoffaa ashaangullitti haaraa sana kaartan. Itti asitee kameeraatti sittee keessaa. Booda Hiriyaa hiriyaa dhugaa maatiidha. Wallaa asli galatoomii abbaa seenaa galatoomii mangistii kennaa doktora kennaa faamiliidhaa nuhi galatoomaa wallaa ulfaadhu asli. Ani hin beeku haadha firoo adabbii tokkoffaa. Adabbii tokkoffaa. Ispitaaleen jiru sonaa kenni Ispitaaleen jiru banaam. Wal balleesse malee hin adabii. Wal hagubu malee adabiin laawamta akkanaan jiru haa adabamtu. Ashaangullitti haaraa sana kahadhu kameeraa akka siqee taa'e. Alhamdulillah. Haadha seenaa lakki adabbiin ol hagubu dhiis. Naabana amma. Onnee takka warri qabdan naabana asbita. Gana dhaafar. Saariyyee galatoomi saarii. Adabbii lammaffaa libbistikii fidi amma asitti dubadhu. Maal goota mana keessa rakkoon qabu borsaa keessaan dhabdu dubartiin. Hin mul'atu kaa inni hin qabus. Bakka afeera kan keessaa akka qabanu. Ara jabaadhaa. Adabbii sadaffaa moo yaadu maal adabadhaa? Cibiddigee hojjetu. Bakka achi siqiitii taphadhu daansii Afrikaa taphadhu haadha firoo. Yaa ilaa illallah har'a simaa garuu haadha seenaa simoo nama biraatti na adabaara. Maa bosan qoyaan adaba waan dhimte. Galatoomi wallaahi. Qaali nama ulfaadhu.
afacha kaa'unnoo soqadhaa bakka kii mul'atu kaakinoo isii kana. Ana ma yoo nama watte yoo sin adabde maaliin adabamu? Fiiltarii immoo hin godhu namni nama waraabbataa miti. Sanuu amma samoona kana qabsorra jiran waan ta'eef nama waraabbata. Tapha jaaladhaa taphadhaa please. Hai kun kamma waltumaarraa sila nu achuma keenya sin bashannansiisaa irratti bashannanuuf fedhi jettanii mitiire. Sagalee iyyitu sanni kaadhee iyyuusi. Iyyume naqaqqaba abbaa firoo jedhee iyyu yeroo fudhan. Walla meeqaffarra jiraayyuu haadha seenaa isa itti bohaartanii yaa waraabbatanii biraan ga'anii. Naqaqqabi abbaa firoo jedhee jaanichuun fara qabeera jedha. Meeqaffarra jira akka isa godheen beeku meeqaffarra haadha seenaa. Kam inni? Bar inni sagalee ofumaaf jijjiirrattaa bar. Beeku mee facha kaanii soqqoon. Torbaffarra jira na fakkaate. Bakka qalamii sana tuqxee milikitan tiniin qabdi beektaa muuziqaa wayii akkam tureyyuu qohimee galeessi argisiisa. Neetworkiin lamatti hin hojjetu. Ankanaaf yeroodhaan filadhu siin jedhee bar adabbii hafu godhaa. Isi bakka adabbiin gumna. Bakka kanaan booda yoo walmoone wal adabna. Bakka kanaan booda yoo walmoone wal galchi. Laa waliin dhiibu maaliif dhiifnaa? Wal adabna. Isin tuqattaa adamni seeree wal adabna. Wow. Bakka akkanumatti taphannaa waliin adabnu dhiisni bakka. Laa hin adabnaa wal akkasin jedhina ollaa darbaan hin mana dabaani. Bakka walaa adabnu ree jiran. Reedii waammadhu inni. Maa reedii qofaaf hir'isi. Ammal beeku firan qabu natti fakkaate kinooti Dr. Asliin Azira reedii qofaa miti beer abbaa firaa ol reediin yeroo haati turoo hin jirre bar yoon aslii abbaa fedhe wajjin wanta bataara addeenu manaa kennee dabarfataanii. Reediin osoo dhufee yoo haadha seenati irratti namoosisu. Dhaqee isii kenna malee. Bakka taaphaaf nu gadhaame abbaan wal mo'ate. Hinuma adabama. Namaan na galche. Hinuma abbaan mo'ate hinuma adabama. Jamaana moosisa amfiran qabu bar doktoriin ala. Doktora taatu fixatee deemeera kanaaf. Jaarsi keetuu si gaadhiis. Mangistii. Deemee bar. Hin jira. Faawu namooti simeemu. Mee warri adabi jettani namoosisa. Yoo akkan wal adabnu feetan namoosisa yookiin haadha seenaa. Sila waan geemi beellamaa taphataa jiru si'a. Speech challenge. Naabanaa namni qabda. Bilis naabanaa namni qabda. Achi si kabanu nu asii akkuma ta'e naabanani. Naabanaa warri qabda. Dhibba tokko naa kenna namni 800 sila naabantani. Bombodiin aduma humnaa darbaare. Banuu kaatanii. As wayyoo dhumatee. Baga dhumatee. As dhufeetu naan barii achi deebi'ee sii banuu dhufee laa wallaa aslii miti. Eh. Arsitti
Asli miti walla nama biraatiin abanuu isaa daqiiqa waatu hafee na jalaa gubate. Galatoome Maaliif? asitti. Amma siin banamneere. Dhara kuma lama Hin naa banamne. Tapha beellamannee dhufne biraadha seena. Waan giiftiitu ispil chaalenjiin hin dhufin sii kennaadha nudhaaf ni bara. Kanaaf waan guddaa gaafata. Taaptaabima godhaa bakka. Gabaadhaati. Kan duraanii adabbii wal gubee amma kan adabbiiti. Amma dhugaa yoo mooyanii adabaadhas. Seenaan dhiisu bakka. Ofii fidii jettanii miti. Takka akka bohaartanii bakka isinii adaba. Isinleen gizee moote naa adabbiin fudha adabbii. Nagaan ture doktorko. Siifuu lubbuun nu jirti bakka nagaan ture. Lubbuu keessa jirra adafi jedhii. Doktor kiyya. Maal jedhama immoo kan biraa? Kan biraa? Mo'atamne haati seenaa miliquun amma ka. Abbaa seenaa osoo jiru moo? Fixadda jedhee bara. Fixaddeedee? Himadhaa gaa adabbii keessan. Adabbii. Amma mee maal adabaadha seenaa? Astagfirullah alazim. Maalitta yaa warra kawwanti. Bakka akkanumatti isin bashannansiifna. Warri mana kiyyaa hin adabinii jedhan. Hin dhaga'ini adabiyaati. Maaltu si galchee adabdu? Iyyi khalaas isi filtarii sanirra kaa'adhuuti hin dhageenyamee hagam akka iyyitu. Abbaa firoona qaqqabi haati firoona tumtee hin jedhan. Doktor Asli na dhaqqabe. Wallaahi adabii. Doktor Asli na dhaqqabi jettee Asli dafi abbaa seenaa na dhaqqabe abbaa seenaa na dhaqqabi jedhu. Akkas jedhee na abbaa firoona qaqqabi hin jedhan. Abbaa firoo dhiisiti abbaa seenaa na dhaqqabi jedhi jaarsa keetiin jee waami maal goota reedirra. Kufeen irraa si haa dhowuudhaaf maali silaa anuu wallaalee qoy amma. Torbaffa na fakkaate torbaffarra. Wallaahi Asli na kolfisiifte. Maal jedhee? Maal jettoodha? Lafarra gangaladhu jedhiini. Lafarra gangaladhu. Bakka achi garagalee gangaladhaan. Bakka dhaqeen gangaladhaa qofa. Torbaffarra kaa'i jamu. Koyime torbaffaa jechuun dhuma sanaa? Dhumaa miti lakkooftee ka tokkoffaatirraa lakkooftee hanga torbaa yoonnoo sanirraa keettana fakkaata. Mi'a fachaanuu irra fixuun laala. Torba. Guutaas fichaaleen. Naa oganaa. Yoonaas. Boo'u jalqabee.
لا تاوجت توك جرا برسقلي كان سنت ما لي ارسيتي يو سو سبيتش تشالنجين بناميمو سبيتش تشالنجين ابنامو Kana me dubbat dume silalla kana mo. Ko asina babot mana kan kanina bantano. سبيتش تشالنجين وسون بناميني ارسيتي ديدا كلتو ما بيبتيتي يا والله اما لمان باي توان لماني Dakka kan man rata o fini yang masuk. Akan aja dah lakka. نققبها يدي كا نققبها ارسيتي يا والله قلتو Ah, tefirona aja spena lakka ba. وفرها باسبو باس وفرها جم Bahasa nanti berkata ikan. Baik, ايه باير عم نزعتي baga gammadda warri komen jalaa kolfaartan. ما قبو دقيقة تكان جيني بريوسو باستي وفرها شاوري سيقل شامة Kan shawari ti tamni kun bakka. Lala kana fiti kai na nama kurang kabu. إيه Mu atamne. إيه Bonye rajette seenaan. سينا Bonye rajette. أدرك أما أدب أما سي أدب سي ديسو Ayye. Karakter tadda billah. Ayye go. قولوا قولي في الدي دكتور أصلي جتة سر بريفت Maaliif onnee kan koo keessa jira silumayyuu kuma maraadhe yaani kan inshaallah adda أما اللي كانوا نوفيم يعني أكا جالتو نبينا نوري فاميلي نبينا كاليون وردفتوتك يلي هم أسر Inni بريفت an jaalala abbaa manaa kooti ibsachuudhaaf kuulii dhaqee fidee of gurraachessuun qaba dirqama. Dhaqeen listikii dibadhee kuulii kana kottuullaqee uffata biraa jijjiiradhee dhufeen faarsaan. suufa isaa diradhuu fi dikootu taa'e Hin taa'ee ammas amma inni dhufutti shittaa isaatiin jiraachuunis waan tokko. ayyoo dhaabbisanii mi'a haguma inni dhufuyyuu fooliin maan isaatu sirra haa ba'u kooti isaa dira suufa isaa diradhuuti taa'e akkanatti zanaa Akkasitti taa'een faarsa bar asii deeme mara rakkoon bakka abbaan hin jirretti on faarse bu'aan maali? Isaanan argu nan dhagahu. Deeme. si dhagaa ammaa dhufa sheeritti goone wayi jaartii tiyya jedhe wayi haadha seenaa onni qalbimmaa isaatu naa gammaddu hara haa galfattu hidhii taa uffadhu An waraabeen ergaa fi maal fayyadaan eega qabbanaa'ee uummanni biraa ilaalee ka'ee booda isa bira gahuun maa dura nan adabbii kana gisee inni ta'aa jiru. Adabbii naa jijjiira haadha firoon naaf hin taane. Amma naa banaa kana mee abaaboo naa kenna. doonatii tokkorri qabdan nu banaa onnee tokko Sirree asni godhadhu.
siif waraabee abshirii. Era naa banaa doonaatii naa kenni doonaatii lama. Anammoo warra maqaa jedhaman hin beekne kan akkamittiin biftuu galatoomii. Andajaan kunis galatoomii. Naa banaame naa banaa haati firoo guddina gochuuf deemti. Didame. Banamne asii. Maal kolfitaadha seenaa? Didame naan barraachi asii illee hin banamne sanaaf hin kolfe. Namni chaalenjiin hin jirre moodas nama hin jedhu. Duuba deebifnu. Ayyee. Haati firoo giftara qabdi beektani. Haadha seenaa jidduu kana feemasii taane rakkam sagalee nuu ta'uu dhabdan qoon. Fira argattee bakka maashaallah. Fira argattee mi? Fira qallaalii argachuu daare. Duruu qaban jettu? Duraanis ni qaba ammallee dabale. Maashaallah. Seenaan amma rafte muqaata.